Kulleessa digdamii sagal bara 2023 Ashamar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa hangafoota oduu dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmataa dorootiin. Kulleessa digdamii sagal bara 2023 Ashamar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa hangafoota oduu dursuun oduu isin dhageessifna oduu wajjin anfalmataa dorootiin. Kabajamoo ambaasaadara Itoophiyaa kan damee Afrikaa kibbaa kan ta'an Muktaar Kadirii fi jilli isaanii hoogganamu Piretooriyaa irraa imaluun Oromootaa fi sablammii Afrikaa kibbaa naannoo magaalaa Keeptaawun jiran wajjin marii guyyoota 3 erga xumuraniin booda gara Piretooriyaatti deebi'anii jiran. Hogbarruu Oromoo keessatti namoota kallattii adda addaatiin qooda fudhachaa turan guyyaa har'aa sirni eebbaa hoteela Ililliitti geggeeffamaa oolee jira. Kunniin hangafoota oduutti gara oduu babal'inaatti isin deebisna. Ambaasaadara damee Afrikaa kibbaa kan ta'uudhaan tajaajilaa jiran obbo Muktaarii fi jilli isaaniin hoogganamu kallattiidhaan Piretooriyaa irraa imaluudhaan guyyoota 3 sablammii biyyattii wajjin sagantaa marii adda addaa riifoormii dhimma walooma biyyaa fi biyyattii irratti mari'achuudhaaf gara damee Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawunitti imaluudhaan guyyoota 3 erga raawwataniin boodatti gara Piretooriyaatti deebi'uudhaaf fuula isaanii deeffatanii jiran. Turtii guyyoota 3 keessatti ambaasaaddarri damee Afrikaa kibbaa kan ta'an ambaasaadar Muktaar Kadir sablammii biyyattii wajjin kallattii adda addaatiin marii geggeessaa turanii jiran. Marii kanarrattis ambaasaaddarri Dr. Muktaar Kadirii fi jilli isaanii yaaddota hawaasa sablammii biyyattii kallattii adda addaatiin isaan gaafachaa turaniif deebii kennuudhaan isaan hafan immoo bifa hojii manaatiin qabachuudhaan yaada isaanis goolabuudhaaf dirqamanii jiran. Keessaayyuu sagantaa akkasii kana yeroo jalqabaatiif qophaa'uu isaatiin wal qabate jiraattonni damee Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawuniif naannawaa isaanii jiraatan tokkummaan keenya daran kana caalaa jabaachuu qaba jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Keessaayyuu armaan duratti hariiroon imbaasii fi hawaasa lammii biyyattii jidduu jiru haala kanaan hin turre jechuudhaan komii isaanii kan dhiyeeffatan hirmaattota sagantichaati. Ta'us garuu amman tanatti haala kanaan ambaasaaddarri Itoophiyaa kan turan Dr. Muktaar Kadirii fi jilli isaaniin hoogganamu garanatti uftanii yaadota adda addaa nurraa fuudhuu keessaniif galatoomaa kan jedhus gara hawaasaatiin yaaddonni ergaa gurguddaa qaban darbanii jiran. Kunis ta'ee sun sagantaa sanarratti wanti geggeeffamaa ture keessaa tokko dhimma yaaddoo guddaa nuti ta'ee jira gara biyya keenyaatti deebi'uudhaaf yeroo ammaa waraqaa paaspoortii hin qabnu kun immoo rakkoo guddaa gara diinagdeettiinis ta'ee biyya keenya keessatti akka hin hirmaanneef ulaa nutti cufee jira jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Ambaasaaddarri kabajamoon Muktaar Kadirii fi jilli isaaniin hoogganamu marii hawaasichaa kanarratti deebii kennaa turaniin yeroo ammaa kanatti ambaasaaddarri Itoophiyaa magaalaa Piretooriyaa keessa jiraatu malee dameelee adda addaa magaalota fageenya irratti argaman fakkeenyaaf magaalaa Keeptaawun keessatti qoonsulaa xiqqoo of duratti banuudhaaf karoora qabna jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Kana qofaa miti hawaasni keenya kallattii onlaayinii ta'een bifa salphaadhaan ID yookaan immoo paaspoortii biyyattii kallattiidhaan argachuu tooftaa bal'aa gara onlaayinaatiin haala mijeessina jechuudhaan yaada isaanii dabarsanii jiran. Armaan dura takaroon gurguddaan akka turanis kan dubbatan kabajamoon ambaasaadara kabajama Dr. Muktaar Kadirii fi jilli isaanii armaan duratti kallattii adda addaatiin hawaasni keenya hariiroo embaasii wajjin qabu laafaa ta'uu isaanii ibsanii jiran. Ammatti garuu hariiroon keenya tokkummaa irratti hundaa'uudhaan walooma biyyattii keenyaa keessatti wajjin mari'achuuf rakkoolee lammii keenya biyya damee Afrikaa kibbaa keessattuu qunnamu wal wajjin furmaatitti kennuu fi akkasuma lammiileen keenya gara biyyaatti galanii biyya isaanii daawwachuudhaaf carraa akka argataniif tokkummaan keenya murteessaa kan jedhus dabarsanii jiran. Gaafiilee akka gaafiitti kallattiilee adda addaatiin hawaasni hirmaattota sagantichaa sablammiin gaafataa turan keessaa ajandaa guddaa kan ta'e dhimma paaspoortiitiin wal qabatee jira. Kanumarra dhaabbachuudhaan sagantaalee gulaallee adda addaatiin sirni deeffannaa paaspoortii yookaan immoo barbaacha paaspoortii kallattii 3 oliin kaa'amee jira. Warroota paaspoortiin jalaa badee fi kallattiidhaan maqaa isaanii galmeessuudhaan akka barbaadamuuf godhanii jiran iddoo dhalootaa fi bara isaan itti dhalatan gaafachuudhaan. Haaluma kanaan immoo isaan paaspoortii qaban kan osoo ID nambarii beekan yookaan lakkoofsa paaspoortii beekan kan paaspoortiin isaanii guyyaan irra darbe yookaan waggaan irra darbes kallattii danda'amu kamiinuu akka galmaanii fi gulantaa kaa'amedha. Haaluma kanaan gulantaalee adda addaatti walumaa galatti hawaasni keenya paaspoortii biyyattii akka harkatti galfatuuf imbaasiin biyyattii amma danda'amuun dhiibbaa godha jechuudha yaada isaa dabarfatee jira.
turtii guyyoota sadii olii fi damee Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town erga gataniin boodachi gara Pretooriyaatti fuula kan deeffataman ambaasaadara Dr. Muktar Kadirii fi jila isaaniin hoogganamu hawaasa Afrikaa kibbaa haala addaatiin keessummeessuu isaaniitiif galata qabdan jechuudhaan fuula isaanii gara Pretooriyaatti deeffatanii jiran. Badhaasni ogbarruu guddisuu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessaa fi akka biyyaatti cimee itti fufuu isaa odeessi adda addaa raggaasaa jira. Badhaasni ogbarruu gaaddisaarraa onkololeessa 29 bara 2023 hoteela Eelillee geggeeffamaa ture jira. Badhaasni kun hojiilee ogbarruu irratti xiyyeeffachuun waggaatti al tokko waldaa barsiisota Oromiyaatiin qophaa'ee jira. Badhaasni kun akaakuu ogbarruu hunda ilaalchisee barreessitoota kitaaba cimaa barreessanis kan badhaasu akka ta'e seenaaleen ni addeessu. Badhaasa kanarrattis namoonni adda addaa hirmaatanii jiranii gabaasa kana Falmataa Roorroo waan qindeeffate qaba. Aadaa duudhaa seenaa saba tokko ibsuu keessatti qoodni ogbarruudha hangam akka ta'e wal naman gaafachiisu. Badhaasni ogbarruu gaaddisarraa onkololeessa 29 bara 2023 hoteela Ililliittis geggeeffamee jira. Kanarra guyyaa irraa hoteela Ililliitti geggeeffamee jira. Badhaasni kun hojiilee ogbarruu irratti xiyyeeffachuun waggaatti al tokko waldaa barsiisota Oromiyaatiin qophaa'aa kan turee fi qophaa'aa kan jirudha. Badhaasni kun akaakuu ogbarruu hundaa ilaalchisee barreessitoota kitaaba cimaa barreessan kan badhaasu ture. Kanas hundeeffamuudhaan bara kana guyyaa irraa Finfinnee hoteela Ililliitti barreessitoota ogbarruu akaakuu adda addaan barreessan badhaasuun geggeeffamee jira. Badhaasichi walta'umsa waldaa barsiisota Oromiyaa fi qindeessummaa muummee afaan Oromoo fi ogbarruu foolkoorii yuunivarsiitii Finfinneetti hojjetameen kitaabota walaloo ciccimaa jedhamuun kitaabolee walaloo 3 kan badhaafaman ennaa ta'u kitaaba walaloo naaf jedhu walaloo Riyaad Bayaaniin kan barreeffame kitaabicha walaloo cimaa jedhamuun tokkoffaa ba'ee jira. Akkasumas kitaabni walaloo maqaa fi maqaa kan walaloo fi barsiisaa Gaaddisaa Tafarriin barreeffame kitaaba walaloo cimaa jedhamuun sadarkaa lammaffaa qabachuu danda'ee jira. Kitaabni walaloo Addiyyoo jedhu kan waloo jaataniin bonaayyaan barreeffame sadaffaa ta'uudhaan ennaa barreeffamanii akeekaaf kaa'oo walaloo kanaas kallattiilee adda addaa saba guddaa gaanfa Afrikaa kallattiilee adda addaatiin seenaa duudhaa saba kanaa kan ibsan akka ta'es ifoomee jira. Gama asoosama dheeraanis kitaaba Addeessa Goobane jedhuun kan lammii Boojoyaatiin barreeffame tokkoffaa ta'uun badhaafamee jira. Keessaayyuu Addeessa Goobane kan jedhu kana keessatti ergaalee adama qaban hedduu kan ibsu jechuudhaanis deeggartoota hedduudhaan faarfamee jira. Akkasumas kitaabonni asoosama dheeraa Irboorichi jedhamu kan wabii kabbadaan barreeffame lammaffaa yemmaa ta'u inni kun immoo sadaffaa ta'uudhaan asoosama dheeraan kun gara abbaa koo kan jedhu keessaayyuu Baayisaa Bulbulaan barreeffame sadaffaa ta'uudhaan badhaafamanii jiran. Haaluma kanaan wal duraa duubaan sadarkaa isaaniitiinis badhaasa fudhatanii jiran. Asoosamoota gaggabaaboo keessaa kitaabni ganna ganamte sabbooqaa guddataan barreeffame tokkoffaa hoggaa ta'u kitaabni dabaree dhalootaa kan Seensaa Magarsaan barreeffames lammaffaa ta'ee jira. Kitaabni Ekeraa Ciinoofte jedhus kan Qananii Biraanuun barreeffame sadaffaa ta'uun guyyaa har'aas badhaafamanii jiran. Badhaasni kun yaadannoo barreessaa gameessaa Gaaddisaa Birruu fi waggaa waggaan taasifamu cinatti ogbarruu Oromoo qulqullinnaa fi akaakuu haaraa dabaluutis gulantaa dorgomaa ta'uufis akka kiyyeeffate waldaan barreessota Oromiyaa piroojeektii yeroo dheeraaf itti dadhabe hojjetaa ture asiin ga'ee jiraachuun himee jira. Gabaasa qophaa'e Falmataa Roorroo MW irraa.